Kam jirtu nagaa keessanii jalqaba irratti nageenyan isin gaafadha. Itti aansee immoo waa'ee hojii kanaatiin akka wal bartanuun barbaada. Hojiin kun INFINITYPOWER yookaan INP jedhamuun kan waamamudha. Dhaabbanni hojii kanaa dhaabbata raabsaa soolaarii akka Afrikaatti illee akka adduniyaatti illee kan beekamudha. Oomisha soolaarii raabsuudhaan beekama. Kana jechuun dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee guddaa fi baay'ee beekamaa kan ta'edha. Dhaabbanni kun immoo namoota hojii hin qabnee fi hojii dhabdootaa fi carraa hojii banee jira. Sababni hojii kana banee fi hojii kanarraa parsantii 60 bu'aa argamu ofiif fayyadama, parsantii 40 immoo namoota hojjetantu argata jechuudha. Kana jechuun hojiin kun sadarkaa adda addaa qaba. Hojiin kun galmaameeti kan hojjetamu. Qarshii 550 irraa jalqabee hanga qarshii 32,000tti kan inni sadarkaa qabu. Akkasumallee sadarkaa 6 qaba. Sadarkaan jalqabaa qarshii 550 jalqabama. Hojiin ati hojjettu guyyaatti riisiif kan jedhu qofa tuquudha. Qarshii 22 argatta jechuudha. Sadarkaan lamaffaan qarshii 3,000 hojjetama. Guyyaatti qarshii 139 argatta. Akkasumas sadarkaan sadaffaan qarshii 5,000 hojjetama. Guyyaatti qarshii 235 argatta. Sadarkaa afuraffaan qarshii 7,800 hojjetama. Guyyaatti qarshii 374 argatta. Sadarkaan shanaffaan qarshii 14,000 hojjetama. Guyyaatti qarshii 712 argatta. Sadarkaan ja'affaan qarshii 32 hojjetama. Guyyaatti qarshii 1,760 argatta. Kana yeroon siin jedhu qarshii kana dhaabbataadhumaan kanatti argattu jechuudha. Akkasumallee miseensa affeeruudhaan bu'aa argatamutu jira. Fakkeenyaaf hojii kana irratti qarshii 550 illee haa ta'u, qarshii 3,000 illee haa ta'u, sadarkaa barbaadde tokko filattee yoo galmoofte yoo erga galmooftee booda nama tokko liinkii keetiin affeertee jechuudha galmeessite boonasii guddaa argatta jechuudha. Fakkeenyaaf liinkii keetiin nama qarshii 550 galmaa'u tokko yoo galmeessite qarshii 150 argatta jechuudha. Nama qarshii 3,000 galmaa'u tokko immoo yoo galmeessite qarshii 300 argatta jechuudha. Akkasumallee nama qarshii 5,000 galmaa'u tokko yoo galmeessite qarshii 400 kaffalama. Akkasuma itti aansee nama qarshii 7,800 galmaa'u tokko yoo galmeessite immoo qarshii 500 argatta. Nama qarshii 14,000 galmaa'u yoo galmeessite immoo qarshii 700 argatta. Nama qarshii 32,000 galmaa'u yoo galmeessite immoo qarshii 900 argatta jechuudha. Kana malees immoo boonasii kanarraa kan argamuun alatti namoota galmeessite hundarraayyuu guyyaa guyyaadhaan parsantii 10 argatta jechuudha. Wanta namni sun argatu irraa parsantii 10 argatta. Fakkeenyaaf nama qarshii 3,000 hojjetu tokko yoo galmeessite guyyaatti qarshii inni argatu sanarraa parsantiin 10 siif kennama jechuudha. Kan saarraa citee osoo hin taane hanga inni hojjete irraa tilmaamamee siif bu'aa argamsiisa jechuudha. Sababni isaas situ galmeesse karaa keetiin dhufe waan ta'eef jechuudha. Kana malees immoo namni galmeessite yoo nama biraa galmeesse nama inni galmeesse sanarraallee parsantii 4 argatta jechuudha namni sun galmeesse irraa. Akkasumas namni sun galmeesse yoo namni sun nama biraa galmeesse nama sanarraallee parsantii 4 argatta jechuudha. Kana jechuun guruupiin kun bakka 4tti qoodama jechuudha. Ati namni nama galmeessu tokko ati guruupii B yoo taate, A yoo taate namni galmeessitu guruupii B jedhama. Namni guruupiin B galmeesse immoo guruupii C jedhama. Namni guruupiin C galmeesse guruupii D jedhama. Kana hundarraayyuu guyyaatti boonasii argatta jechuudha. Kanaafuu hojiin kun hojjechuun baay'ee salphaadha. Akkasumallee ciminallee hin qabu. Kaffaltiin karaa ati ittiin fudhattullee karaa teelebirriitii fi karaa baankii daldala Itoophiyaatiin siif kaffalama. Akkasumallee qarshii karaa ati ittiin kaffaltus qarshii karaa teelebirriitii fi karaa moobaayil baankiingiitiin akkasumas aappii moobaayil baankingii fayyadamuudhaan kan ati kaffaltu. Kanaafuu hojiin kun baay'ee carraa guddaadha. Akkasumallee yoo hojii kana irratti cimtee hojjettee miseensi kee nama 50 fi isaa ol ta'e mindaa dhaabbataa kan siif kaffalutu jira. Dhaabbanni kun mindaan kun illee qarshii 10,000 hanga qarshii 50,000 gidduutu isiniif kaffalama jechuudha. Amma fakkeenyaaf ji'aatti qarshii 15,000 nyaataan jira jechuudha. Mindaan kun illee bakka 4tti baafamee namaaf kennama. Torbeetti
sii kennama jechuudha bakka afuritti ba'ee. Fakkeenyaaf qarshii 15,000 yoo ta'e bakka afuritti baafamee torbaniin sii kaffalama jechuudha. Miseensi keessan nama 50 fi isaa ol ga'uun immoo baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf namni galmeessitu tokko yoo nama biraa galmeesse namni sunis miseensa kee jalatti ramadama. Akkasumallee hojiin kun carraa guddaadha. Yoo irraa fayyadamnaa jettanii kaayyoo qabaatanii karaa keessaatiin karaa ibnul islaam yookaan hiziriin namitti akka hojjettanullee wanta isin rakkisellee achirratti na gaafachuu dandeessu. Akkasumallee wanti isin dhiphachuu hin qabne anoo naman galmeessuu hin qabu eessaa fuudheen galmeessaa jettanii dhiphachuu hin qabdanu. Yoo naman galmeessinillee boonasii guyyaatti argattan kana ni fudhattu. Boonasii kana fudhachuufillee riisiif kan jedhu qofa tuqxanii fudhattu. Fakkeenyaaf namni 550 galmaa'e guyyaatti 22 fudhata jenne guyyaatti 22 sana yoo naman galmeessines inuma fudhata. Akkasumallee namni 3,000 galmaa'e tokko guyyaatti qarshii 139 argata jenne yoo naman galmeessines inuma argata jechuudha. Kan nama galmeessuu kuni hojii dabalataati malee nama galmeessuun dirqama miti, ulaagaa isaa miti. Nama galmeessuun kuni hojii dabalataati jechuudha. Qarshii guddaa kan nama argamsiisu nama galmeessuudha jechuudha. Kanaafuu hojiin kunillee amanamummaan isaa dhibbaa dhugaa akka ta'e qarshii nuu kaffalee adda baafnee ilaallee jirra. Osoo dhugummaa isaa addan baasiin isin biraan hin geenyu. Kanaafuu namni galmaa'een hojjedha jettanii karaa hizir yookaan ibnul islaamiin liinkii wanta isin rakkise na gaafadhaa kaatii hojii kanatti seena. Carraan kun carraa yoomuu hin argamne hangarma kootiin isin affeereen jira akka itti fayyadamtanuuf isiniif dhaameen jira. Namoonni tokko immoo sodaa guddaa qabdu. Wanta tokkoyyuu shakkii hin godhatina ofii kootiif dhugaa ta'uu isaa adda baaseen jira. Akkasumallee namoota 600 ol ga'ee jira kan itti fayyadamaa jiru. Isinis carraa kana keessaa tokko akka taatan abdiin qabaa. Jajjabaadhaa.